Akkami nagaadha jirtu akkam nagaateedha akkam nagaadha maali maal taate kuno lubbuu mucaa koo lubbuu koo maal taate immoo maaloo maalis bisaan kuno nu ajjeesuuf nu barbaadaa jira maalis godhe dhala koo maal taate maaloo karaa amma kanas mucaa kana fuudhee waan dandeessee deemtu miti mucaa koo harkaa fuudhaan guddisa yoo lafarra jiraadhe lafarratti isin harkaa fuudha guddisa dhala koo yoo lubbuudhaan lafarra hin jiraanne immoo waaqarrattan isin harkaa fuudha maaloo dhala koo adaraan harkaa fuudha dhala koo maaloo dhaqi warqee koo been dhaqi Isba isi boy Warqee dhiiseen deeman deebiti maaloo abdii koo nan gubi warqee dhiiseen deemu warqee dhiiseen deemu afachuun na dhagaye warqee dhiiseen deemu tasgabbaay abdii warqee dhiiseen deemu maaliif na rakkista abdii maaliif na nageessota abdii maaliif na gubduu sini torban tokko caalaan turtu siin jechaan jiramti warqee dhiiseen deemu obboleettii koo dhiiseen deemu tolee sammuu akkas goona abdii naanaa binne koshoroo binne torban tokko booda deebinee tolee garbicha ko Kanin jaru arme. Oh dalako. Malta termi bawarta. Lakki ano bu'aan jiru abdii koo. Anoome haaluma guddina kee kanatu na dinqisiiseetu abdiidhaan eeggadhe amma na ga'uusaatti gammadee miira gammachuu wayii tokko natti dhaga'amee mimmaan na buusise malee lakki ano bu'aan jiru saree koo. Yaa arme abdiinat abdatte akka abdatte otoo hin ta'in nafa jettee yaaddee beektaa? Lakki hin shakku hin yaadu kormee koo qaxalee koo akka kormanaa taate na boonsitu nama mana anis dhaqee nyaata sii qopheessaati dhaqite dubbisa keetti deebi shoo dhaqi. Hawi, maal rakkoon kee? Hojii manaa seeraan hojjechaa jirtu barreeffama dareetti silaachaa jirtu barreessaa jirtu maal rakkoo qabdaa? Kana booddee warra kee fiduu malee daree kan hungattu. Hojii manaa keessan sirriitti hojjedhaa gadi ba'een deebi'a.
Assignment sila barsiisaan nu kenne gruppii keetti nan galmeessitu. Hawwi akkamitti? Ati qofaa keetti gruppii qabdaa? Gaafan kan kootti si dabalu immoo warri gruppii keetti akkama ta'an? Abdii namni yoo dubbisee dhamti kan firii gaarii galmeessuu danda'u. Ani immoo dubbisaan jiru. Yeroon dubbisuudhaaf daftara koo fudhadhu lafa dhufee teenshinii natti nam'uun beeku. Daftarii koo dubbisuu dhiisee imala yaadaatti deebi'a. Abdii kanuma na gargaari. Hawwi atis akka ijoollee warra kaanii ta'utti kaate? Maafidha kanitti umurii kanatti barnootatti qoostu? Abdii qoosaan jiru dhugaa kun siin jechaa jira. An akka koo durii miti. Walumaa galatti hiikkaan barnootaas ta'ee hiikkaan dubbisuu na harkaa badee jira. Ana hawwii durii miti. Abdii na hubadhu. Tole maal godhee si hubadhu? Abdii koo ani erga eeyyama kee malee mootii onnee kootii godhadhee si muddadheeti. Gabrummaa jaalala kee isa tinaaf hin beekne sana jalaa ba'ee hin beeku. Ani immoo walumaa galatti nama dukkana keessa jiraachaa jiru waliin caalu. Akkam baay'ee si jaalladhu. Akkam baay'ee si jaalladhu irra deddeebi'ees deemus. Ati garuu guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko furmaata naalaatti hin beektu. Abdii koo. Abdii koo. Adaraa kimaanoo. Adaraa na jaalladhu. Hawwi, ati mucaa baay'ee bareedduu amala gaarii qabdu. Akka mooraa mana barnootaa keenyaattis ta'e bakkeetti dhiironni baay'een kan isaanii si godhachuuf kan hawwanii. Ati garuu isaaniin filachuu dhiistee maaliif akkana filattee naaf hin galle? Mee yaadi? Nuti barattoota kutaa 11ffaadha. Bara dhufuun teeraan siidhaaf qophaa'uu qabna. Baran ammoo kilaasii barnootaatiif dubbisuu qabna. Mee yaadi hawwi? Anaafati osoo jaalala jalqabneeti. Waa'ee barnootaa marree lafa keenya ulaagaa jaalalli qabu guutuutti kaana. Kana biraan akka mooraa mana barnootaa keenyaatti barattoota qaxalee jedhamnee waamamnee jirra. Kanaaf ani jaalala akka du'aatti sodaadha. Ati yoo na hubadhu bilees jaallachuu hin danda'u. Tole abdii koo waan tokko qofaan si rakkisuu barbaada. Yeroon akka kanatti si harkee si haasofsiisuu barbaadu. Akka kee kanaan dura akka diinaatti nan baqatiniiti. Yeroon haalaadhu na haasofsiisi. Kanuma qofaan haa rakkadhu. Tole rakkoon qabu. Garuu naannoo barattoonni baay'atanii jiranitti si haasofsiisuu hin danda'u. Namni abdiin akka sidaa jedhee waa'ee koo akka naasoo sababan hin barbaanneef. Kan biraan immoo barsoonni keenya dhagaanii yookiin arganii jennaan nattaaruu danda'u. Kanaafidha. Akkammaa kana immoo gaafa baanuu karaa irratti si haasofsiisuu nan danda'a. Amma xiqqoo ariifachaa jira waan ta'eef nagaan ture. Yaa Rabbi, abdiin na hammatee nagaan itti dhaame. Yaa Rabbi galata kee miiraan irratti argee hin beeknedha. Dhufe! Maallan balbala? Oh, dhufaan jira. Dhufe! Maalla? Na bira dhabdee. Sinaasisuu fira. Maal ammayoo nama liqaa turte? Mana galee nuffatti jijjiirra deeme. Ammi laa qanaaf seeqaa keessa jiru. Maafuma bilbilaan kaasu. Nagarree laagarree kee. Kanatti bilbilaan kaasu meera tokko kan na dhibee sirriitu caalaa iyyuu. Saboo deemeen bal. Annee yoo dhabu. Leen manerti? Mana jirti. Abdii san arginu maatti sinnaanse. Leeni. Okay. Taayisi. Ndeessanii? Teetti teenya tatan taa'u nan ariifadha. Taayilaa qadhanaa dhumaa taa'u. Nyaanni irra nyaachuuf nyaanni. Maal taate deemas leenii koo. Ifaanii haasuf. Ayyaawwi. Leenii koo maal taate maal teessitti macha dhufeen ture garuu itti abdiin mana keessa yeroo sitti. Maal taate hawwii koo nagaa kenamte? Reeraa erga dhufee. Hawwii koo maal taate rakkoo jira? Waan abdii dhokatu maaltu jira? Maal taate? Maal hin deema yookiin gaafa inni deemu naa bilbilee yookiin mana keenya kottu waan. Maal taate kottu natti himi? Hawwi.
Yaa gooftaa midhaan hin nyaanne. Maal taate mucaan? Leeni maaloo konkoraan nana jeesanii naaf fidi. Sinsilaa gola keessatti nyaachuu malee waan beektanii. Leeni du'eera. Fideen kunoo diilallaansi fidaaree nanoo iseen. Ambeeleera tura godhiidha. Maal abdii koonoo siinoo iseen diilallaa yaakkaaree sinsi kaasan oole. Jalqabu? Maal waan itti qabdaa isoo dargaggeessaa wajjin nyaatu. Singurshamoo? Jadi bishaan si fideen dhufa. Jadi bakkee laatiin uffata miiccaa arachuu itti kottumu. Hundumaa. Leeni hawwino? Naannoo sana dhibaara amma fiigaa sokkite. Fiigaa sokkite? No. Ay hawwi. Si gargaaru? Waa'ee na gargaaruu keeyyuu miti kan na dhibaaran. Waa'ee hawwiidha baay'ee kan na dhibaaru. Maal akka isheen taate naa galaan jiru naaf. Leeni ko adaadhii mana jirtettee ta'uuti? Silasi egaa ol teemti kan isheen baate sokkite. Nagaafin ta'u nama gaafatta. Tolee erga akkas ta'e waa'ee hawwii wanta sirrii binatti himuu dandeessaa? Maal siin jetti? Maal naannoo waan tokko yoo naan hin jenne. Isa fiigaa dhufte waan sitti mun qabaatte maal ammoo jedhee gaafannaan abdiintu jiru hin dubbadhu. Chaamoo fiigaa sokkite. Fayyaa ta'uu isheeyyuu. Ani hin beeku waa'ee kana. Wanti tokko. Maal akka isheen taate sitti himattee dhiisuu isheedha. Maal jechuudha naaf hin galle. Waan beektu qabda hoo? Leeni ko sila yeroo mana barumsaa baanu. Hawwiin daandii irratti na qaqqabdee wajjin galle. Deemsa keenya kan durii irraa kan adda godhu santas gabbaayaa subsiiseef gaafa walirraa goruuf kaan immoo sana madde nagaatti raawwisan. Edaa isheen kana natti machuudha kan isheen akka kana fiigaa dhufteef. Natti fakkaata Leeni ko. Garuu anis waan tokko murteesseera. Akkam? Gammeen irra deebi'ee natti himaa ture hawwiif dabarsuun qabdu jedhe. Anis kana booddee murteesseera hawwii jaallachuudhaaf. Dhugaa keessa hartaa? Dhugaa kodha hawwii jaalladheera. An kan amanaan jiru. Amani. Abdii ko na sobaan jirtu. Dhugaa kodha. Abdii ko yeroo baay'ee hawwii wajjin wal jaalladhaa jedhee si kadhachaan ture beekta. Ati garuu tolee naaf hin jenne. Ati obboleessa koo baay'ee mas jaalladhuudha beekta. Osoo hawwii wajjin taatanis baay'ee manatti tola. Kan sedhe boo guyyaa tokkollee waan namaa tokko irratti argee hin beeku. Mucaa baay'ee bareedduu fi amala qabdudha. Anis kanaafan si jaalladhe. Egaa kana booda barnoota qofa irratti osoo hin taane kana irrattis qaxalee ta'uu qabda. Sodaachi gatiite jechuudha. Tolee Leeni ko. Xiqqoon itti bulluqaara. Aniyyuu. Kan namantu bor gaafa bari'u ina manta gaafa itti machuutti jalqabu gaafa wajjin deemuutti jalqabu. Kanaafiyyuu amma galeen dubbisaati immoo uffata kee miici siin bilbilaa. Ana mana argutti amanaan jiru. Loriqa. Tole siin bilbilaa jira. Ani siin bilbila. Jadi barnoota jedhi immoo nu baqadhuu tole. Utuu hawwiin jirtu akkamittiin baduu kana booddee baqachuunis hin jiru. Nu norba taane kaa'am. Jadi laalame boruma booddee laalla. Jadi.
Leenii koo garuu abdii wanta kana sitti himnee si dhokse jechuudha. Antaatee kanaan maree busirraa dhagaara. Edaa kaleessa kanaaf fiigaa dhufte. Maarree sadi isaa argu konaas fuudhanii fiigee mana keessa. Isayyoo jechuudhaaf. Eeggadda kaafanii naammatee nagaan itti dhaabuuf mucaan koo gadhiisee noolee naasuudhaan. Ayi abdii. Atillee utuu dhiironni baay'ee kan isaanii si godhachuudhaaf sitti maraatanii abdii kee obsaan eeggattee gammachuun kee suuta dabalaa. Ani garuu ergan badii mataa kootiin hiriyaa koo ijoollummaa murtoo koo irraatii adda ba'e muka irratti rarraateen ta'e yookiin of amansiisee kan nama biraan taane yookiin murtoo kootti hin deemine kan si dhibu durba biraallee jaallachuu isaa amansiisuu hin dandeenye. Leenii koo Leenii bu'aa jirta maati? Naan eegamu bara. Utuma ta'e immoo jireenyumatu kana qaba. Maaltu beeka tarii borbooddee walitti deebisanii waliin murtoo jaallachuu dandeessu ta'a. Akka irraa kana ta'uu dhiisuu danda'a. Utuma ta'e immoo obboleessa kee abdii osoo qabdu ani biyyaan kee hawwiin osoo siin jiru jireenya keetti gammaduu osoo qabdu misirraan eegamu Leenii. Tole? Sirrii keessatti utuun abdii fi hawwii qabu gadduu hin qabu. Isa nuti naa jiraadha. Tole Leenii. Leenii miira kana lammata deebi'ee sirratti arguu hin qabu. Tole? Tole. Ammaan kee qalbeetti. Tole hawwii koo. Kee lafa abdii faa jiran deemnaati. Tole? Itti mul'achuu koo jette. Weena. Naannoo inni jiru deema qoqqofaa kanaa ta'e. Hundasaa sidhamoo